Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp torbee lamaa fi sadii booda waraanni Ameerikaa Iraan keessaa akka ba'uun hin taasisaa jechuudhaan dubbate. Iraan ammoo Tiraamp abjuun haasa'u malee Ameerikaan waraana Iraan keessaa qabdu hin jiru jechuudhaan deebiladde. Loltoonni Masrii naannoo daangaa Itoophiyaatti marsanii naannoo hidha haaromsa guddicha Itoophiyaatti bobbaafamaniin marfamuun gabaafame. Kantiibaan magaalaa Niiwuork Zooraan Maamdaaniin jijjiirama sirnaa rakkoo baasii jireenya hammeessuuf waraana keessatti doolaarri biiliyoonaan lakkaa'amu qisaasisee jechuudhaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp qeequun dhaga'ame. Gamtaan biyyoota Emireetota Arabaa duula pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ulaa galaana Hormuuz banuuf taasisaa jiru keessatti hirmaachuudhaaf qophii xumuruun dhaga'ame. Iraan ammoo biyyoota Ameerikaa waliin hiriiraniif akeekkachiisa cimaa kennite. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Kanneen nama isin dhageessan hundinuu hanga footoo oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa White House irraa kanneen waraanni Ameerikaa duula waraanaa Iraan keessatti taasisaa ture yeroo dhiyootti akka xumuruun hin taasisaa jechuudhaan dubbate. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka jedhutti sagantaa waraanaa Iraan keessaa baasuu kun yoo xiqqaate yeroo torban lamaa fi hanga sadii ni fudhata jechuudhaan dubbate. Egaa waraanni kun jalqabeen booda gatiin boba'aa addunyaa akka malee dabaluu himuudhaan pirezidaantichi waraanni Ameerikaa Iraan keessaa bahuun gabaa boba'aa ni tasgabbeessaa jechuudhaan akka waan Ameerikaan waraana lafuutiin Iraan keessatti opereeshinii taasisaa jirtutti ibsa kanne. Gatii boba'aa gabbusuuf wanti nuti gochuu qabnu Iraan keessaa bahuu qofaa kajee pirezidaantiin kun kunis yeroo dhiyootti ni raawwannaa jechuudhaan dubbate. Haasawaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kana keessatti nageenya Strait of Hormuuz kan dhiyeessii boba'aan addunyaa dhibbantaa 20 ol keessa dabruu ilaalchise itti gaafatamummaan daandii galaana kanaa banaa taasisuun Ameerikaa qofarratti qofoo hin qabu jechuudhaan dubbate. Itti gaafatamummaan sarara ujumoo kanaa banaa taasisuudha biyyoonni itti fayyadaman hundinuu ni laallata kajee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoonni boba'aa kanarratti hirkatan kanneen akka Biriteen fi Faransaay nageenya eeguuf jecha itti gaafatamummaa akka qabanis ibsee jira. Pirezidaantichi loltoonni isaanii yeroo dhiyootti naannoo san gadhiisuu dubbatullee Iraan gameessitiin deebii kenniteen haasawni pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp haasawaa abjuuti waraanni Ameerikaa Iraan keessa jirus hin jiru jechuudhaan Tiraamp waraana lafuutiin Strait of Hormuuz banuu barbaannaan kottu banii xiyyaara waraanaa siifin erga kan waraana kan keettiin feettu jechuudhaan pirezidaantii Ameerikaatti qoosu miidiyaan Al Jazeeraa gabaasee jira. Humni hidhatee humni Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin lolaa jiru loltoota Masrii naannoo hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa marsanii akka jiran Suudaan Taayims guyyaarraa gabaase. Waraanni Masrii naannoo hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa waraana Suudaaniin marfamte humna dafee dhaqqabaa Suudaan Jeneraal Hamdan Dagoliin hoogganamuun marfamee jiraachuun ibsame. Humni dafee dhaqqabaa Suudaan kan Jeneraal Hamdan durfamuu fi sochii bilisummaa uummata Suudaan SPLM kan Abdulaziz Hiloon durfamu loltoota Masriitiin marsanii akka harka kennatan gaafachaa akka jiran himamaati jira. Waraanni Masrii naannoo Suudaan naannoo Blue Nile kan Itoophiyaa waliin daangeffamutti bobbaafamee kan ture waggaa ta'u Jeneraal al-Burhaaniin dho'isaadhaan bobbaasuun isaa kan yaadatamu ta'uun ibsame. Kutaan waraana Masrii naannoo daangaa Itoophiyaatti argamu loltootaa fi qondaaltota 640 keessaa qabu jee gabaasa Suudaan Taayims ibsee jira. Daangaa Itoophiyaa irraa fagoo kan hin taane naannoo Saalii Jaamuutti kan argamu erga waraanni Suudaan duubatti deebi'een booda marfamee akka ture himame. Qondaaltonni waraana Masrii marfaman kunneen Saalirraa gara magaalaa guddoo naannoo Naahil Biluu Deemaazitti akka galan gaafatee jiraachuun ibsame. Haa ta'uti malee waraanni Jeneraal Hamdan Dagoliin hoogganamuu fi michoonni isaa gaafii waraana Masrii kan naannoo hidha haaromsa guddicha Itoophiyaatti argamu kuffisanii jiraachuun ibsame. Humni dafee dhaqqabaa Suudaan yaamicha qondaaltota Kaayiroo irraa yaamicha yeroo ammaa tanaa taasifameef loltoonni kunneen karaa nagaatiin akka baaniif hayyamamuu kan kuffise waggaa ta'u loltoonni Masrii kun akka harka kennatan gaafataa jiraachuun ibsame. Qondaaltonni waraana Masrii naannoo daangaa Itoophiyaatti buufatanii turan naannoo san keessa akka baatan mari'achuuf yaalanillee garuu yoo harka kennachuu baatan akka barbaadan humni dafee dhaqqabaa Suudaan akeekkachiisuun ibsame. Waraanni Masrii naannoo sanitti buufataalee haguuggii waraanaa Jeneraal Al-Burhaanii jalatti yoo hatattamaan harka kennachuu baatan akka barbaadanii fi akka dhabaman akeekkachiisuun ibsame. Kana malees waraanni Suudaan humni dafee dhaqqabaa Suudaan waraana Itoophiyaatti leenjifamaa kan jiru waggaa ta'u humni ittisa biyya Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu ammoo waraana Itoophiyaa himachuun ni yaadatama. Kanaanis Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi Masriin michoota cimoo waggaa ta'an humni dafee dhaqqabaa Suudaanii fi waraanni Itoophiyaa michuu waan ta'aniif yeroo ammaan tana waraanni kallattii afuriin walitti keessa galuun ibsame.
Kantiibaan magaalaa Niiwuorkii Zooraan Maamdaaniin jijjiirama sirnaa rakkoo baasii jireenyaa hammeessuuf waraanni Ameerikaan Iraan irratti taasisaa jirtu doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu qisaasisee jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan irratti lola labsuu isaatiif qeeqee jiraachuun dhagahame. Kantiibaan magaalaa Niiwuork Zooraan Maamdaaniin waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti gaggeessaa jiru ulaagaa kamiinuu haqa kan hin qabne ta'uu ibsuudhaan waraanni Ameerikaan jijjiirama sirnaa jedhu seenaa keessatti bu'aa hamaa fidee jira jechuudhaan qeeqe. Baasii jireenya hir'isuu fi jireenya gatii madaalawaa taasisuuf waadaa galee gara aangootti kan dhufe kantiibaan magaalaa Niiwuorkii Zooraan Maamdaaniin yeroo Ameerikaan rakkina baasii jireenyaa seena qabeessa keessa jirtutti waraanni kun hangammaatti doolaara biiliyoona 23 akka baasee cimsee dubbachuudhaan malleenni kun kan meedikeer barsiisotaa fi liqii barattoota hir'isuuf jireenya hiyyeeyyii jijjiiruuf danda'u ture. Garuu haa ta'uti malee pirezidaantiin Ameerikaa duula hin barbaachifne Iraan irratti banuudhaan Ameerikaa kasaaraaf saaxilee jechuudhaan qeeqe. Carraan kun hundi waraanan jijjiirama sirna godhuun gonkumaa kan hin danda'amne ta'u Zooraan Maamdaaniin ibsatee jira. Kantiibaan magaalaa Niiwuork Zooraan Maamdaaniin kantiibaa musliimaa yeroo jalqabaatiif Niiwuorkitti kantiibummaa qabate waggaa ta'u kantiibaan kun ilaalchota pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp musliimaaf qabus kan qeeqe ta'uun ibsamee jira. Gamtaan Emireetota Arabaa biyya Yuunaayitid Arab Emireet karooraaf carraaqqii biyya Ameerikaadhaa har'a galaanaa Istireet of Hormuz banuuf taasisaa jirtu keessatti hirmaachuuf qophaa'aa jiraachuun ibsame. Odeessa wayita walitti bu'iinsi naannicha keessatti hammaa dhufee fi dhiyeessiin boba'aa addunyaa gufachaa dhufetti waggaa ta'u biyyi Dubaay miidiyaa isii The Wall Street Journalitti akka himtetti qondaaltonni Emireetota humnoota isaanii duula bal'aa karaa bishaanii murteessaa ta'e kan karaa har'a galaanaa amansiisaa taasisuudhaaf filannoowwan jiran xiinxalaa jiraachuu ibsuudhaan karra dabre galoo galaana Istireet of Hormuz daldala boba'aa addunyaa keessa dabru bansiisuudhaaf pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp cinaa akka dhaabbattuu fi Yuunaayitid Arab Emireet ammoo galoo galaana Istireet of Hormuz banuudhaaf qophii taasisaa jiraachuu ibsite. Emireetonni hirmaannaa waraana isiitiif fudhatama seera idil addunyaa argachuuf murtii mana marii nageenyaa mootummoota gamtoomanii mirkaneessu qofa eegaa jiraachuu ibsan. Murtiin kanaan dura fudhatamaa yoo hin mirkanoofne biyyi Yuunaayitid Arab Emireet biyyoota galoo galaanaa Pershiyaa keessaa biyya jalqabaa duula kanarratti kan hirmaatte ta'uun ibsameeti jira. Kunis erga leellaan misaa'ilaa fi diroonii Iraaniin raawwatameen booda waggaa ta'u nageenya naannichaa akkasumallee sochii bishaan irraa balaa keessa buusee jiraachuun ibsame. Qondaaltonni kunneen akka ibsanitti qoodni Yuunaayitid Arab Emireet fudhattu hojii boombii bishaanii keessa qulqulleessuu, eegumsa galaanaa fi humnoota Ameerikaa jiddugala bishaan Hormuz fi naannoo isaa jiru qubachiisuuf deeggarsa loojistiksii kan kennitu ta'uu ibsiteeti jira. Haa ta'uti malee ammoo biyyi Iraan biyyoonni yeroo ammaan tana Ameerikaa cinaa dhaabbatan keessumattuu biyyoonni Arabaa, Suudi Arabiyaa, Kuweetii fi biyya akka Dubaay yeroo gabaabaa keessatti biyyoonni kunneen hatattamaan waraana Ameerikaa keessaa baasuu baannaan tarkaanfiinas booda Iraan fudhattu laalleessaa ta'uu ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagaajiin guyyaa kaleessaa akeekkachiisuun ni yaadatama. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan hanga ammaatti isin biraan gahaa turre turtii gaarii.